Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu baga jiraatan isin gacha arrantana keessummaa addaa qabadhee isin dhufee jira. Keessummaan kun eenyugaa? Qarshii Itoophiyaa yookaan birrii Itoophiyaa irratti kan suuraan isaa jirtu san akkuma asirraa agartan kana inni ni jira moo hin jiru? Waanjoo wajjin ilaallaa arra keessummaa keenya kana wajjin keessummaan kunu eenyu wajjin oolamu? Mee akkasuma nama kallattii daangaa karaa keessummaa isin dabarsatiin keessummaa keenya wajjin turtii gaarii goona nu hordofaa isin jenna. Egaa hordoftoota keenya akkumaan ammaan tana isiniif ibsetti kunoo keessummaa keenyaas nagaratti argama. Keessummaa keenya nama yeroo dheeraadhaaf ijoolleen jennee xiqqaan jennee guddaan jennee tujjaaran jennee miskiina jennee namni kun eenyu? Namni kun nama birrii Itoophiyaa yookaan qarshii Itoophiyaa birrii takarraa qarshii takarra jechuun kan jiru suuraa akkuma ammaa asirra agartan kana kunoo suuraa kana likitti agartan jeetii yaada akkuma suuraa ammaa asirra agartan kana isa kana jechuudha. Isa kana wajji amma hedduun keessan gaamma umriin numa jira jechuun keessan oolamu kunoo na biratti argama laaltan gaa ijoollee fakkaata ammoo na arra gaanis keessummaa narra gudduutiif jedhee nama umriinis lafa bubbulee jiru. Hundaafuu mee isaa wajjin gaafii deebii goonu ta'a nufaana tura. አማርኛ ይሻላል ወይስ ኦሮሞኛ? ኦሮሞኛ አን አፋን ኦሮሞቲን ነቶላ ኦሮሞ ስትወላችሁ አይን ኦኬ ሜ ዳቦቶተ ኬኛፍ መቃኸ ኢብሲ ኤኝ ሲንጃል ሲንታዮ ገመቹ ናንጀዳን ኤኝ ናንጃኒ ሲንታዮ ገመቹ አይን ሲንታዮ ገመቹ መቃበሬ ተቀብዳ ሲንታዮን ኬኛ ጋ akkuma ammaan tana kunoo inni nuuf ibsetti Sintaayyoon nama hunda biratti jaalatamaati hundaafuu kan isarraa waliin hubannu ta'a. Mee ati eenyu hawaasni keenya gaa viidiyoo yookaan qaamaanillee taatu si argeen beeku garuu suuraa ta'e nama bira hin jirtu nama hunda xiqqaan genne guddaan jenne akkuma reefu jetti hunda biraa suuraan ta'e geessee jirti jechuudha. Mee Sintaayyoon eenyu hajau hordoftoota keenyaaf kan nuuf ibsu taatama. Duraan dursee chaanala jaajdiree irratti naaf ergisaniif galatoomaan isiniin jaa akkasumatti annamticha birrii Itoophiyaa irraa yookaan qarshii takka Itoophiyaa irraa ibsanii namni reetuun footoo na beekaa har'a viidiyoodhaan isinii dhufeetiin jira. Egaa namni reetuun gaa akkuma ammaa obboleessa kiyya Sintaayyoon jetti namni reetuun suuraadhaan malee viidiyoodhaan hin beekan jechuudha. Arraan sana kunoo viidiyoodhaan nutis isiniif himnee jirra. Birriin kun egaa baatee waggaa 29 amma yeroo sanii hangas ni gaa jechuudha. Meegaa ati yoo umriin ta'e meeqa? Egaa suuraa kanarra baatee amata 30 seenuu jirra ammaan tana already ati yoo amata meeqa yookaan waggaa meeqaatis? Umrii tiyya baanta? Umrii keetiin baana. Barangana ijoolleedha. Angana ijoollee leete? Okay, ijoollummaa ni beeksista. Ijoollee teemi. Mee umrii ta'e amma ijoollummaa hin fakkaata ijoollee haa jennu. Mee haa hundumaafuu ati amma umrii meeqa kasi girtame amma yeroo ammaa kanatti? Waggaa 70. Waggaa meeqa? 70. Waggaa 70 gatte? Waggaa 70. Naadis haanuma taatu angaruun ana manchisne? Sibicha miti nama hedduudhaan nama manne. Namni biraattis nama jechuudha? Eeyyen. Okay, mee ammaan tanaan tanis hin jiru akkamitti suuraan kee birrii yookaan qarshii san irratti bahuu danda'e? Eegaa fi bareedduu na gaafattee dursoo nama galatoonfachuu fedhu namticha qarshii 5 irra jiru san. Isa galatoonfachuu barbaadda? Eeyyen. Abbicha qarshii 5 irra yookaan birrii 5 irra jiru san galatoonfachuu barbaadda jechuudha. Isa kanaami? Kana. Isuma kana jechuudha. Mee maaliif galatoonfachuu barbaadda? Isa biraan hojjechaa turadde. Isa bira hojjechaa turte jechuudha. Mee isa bira maal fa'aa hojjechaa turte? Akkuma asirratti agartan kana loon kanaan tiis turaddeef. Okay, horii kana tiisaa fi turte jechuudha. Okay. Mee akkamitti gaa suuraan ta'e birrii tokko irratti bahuu dandeesse? Mee sanoo haala kamiin mee? Kiyyaan san qotee bulaa bareedaadha. Kiyyaan qarshii 5 irra jiru sanii
qotee bulaa jabaadha jechuudha inni. Mootummaa hojii kamalee wal beeka. Okay, mootummaanis isa san bira dhufti jechuudha. Bira dhufanii guyyaa bira dhufan guyyaa kana gaafatan. Qarshii takka irra si baasuu ni dandeenyaa. Okay, suuraa teesse kaasnee birri Itoophiyaa irra si kaa'uu ni dandeenyaa kasiin jaamte jechuudha. Anillee hin jinne bifuma sanii loon kiyyaa hojii. Okay, loon makeetii hojjetis suuraa kasi boontee haalee loon kee si duba jiran yeroo san reega akkuma kun amma suuraa asirra mul'atu kanatti loon keetii si duba jiranii jechuudha. Akkasii loon keetii hojii haatee jechuudha. Akkasumatti loon kiyyaa hojjetan. Okay, meegaa haala kanaanii suuraa ta'ee birri Itoophiyaa irratti bahuu dandeessee jechuudha. Meegaa dubaati sanbooda suuraa ta'ee eessa fa'aatti ifa agartame? Bikkaan hin jirre hin qabu. Miskiina hin jenne, taajira hin jenne, dhala bareedu hin jenne, fokkottuu hin jenne, dhiira bareedaa hin jenne, fokkotaa hin jenne. Bikkaan hin jirre hin qabu. Hordoftoota keenya egaa Sintaayyoo Gammachuutii wajjin kunoo gaaffii deebii godhaa jirra. Isinillee akka hojiitti bu'aara jirtan abdiin qaba. Ammaan sanaas gaaffii akka itti aantuuniin itti dabarsa. Mee amma bakka inni itti argamus gaa hunda nuuf himee jira. Tujjaara hin jenne, miskiina hin jenne jee bakka itti argamu. Dhalaas bareedduu hin jenne, fokkottuu hin jenne dhalaa hunda birattuu ni argama. Dhiiraas haaluma saniini manaas gaa miskiina hin jenne, haa tujjaara hin jenne namuu qarshii sangaa mana isaanii geeffataa gusaatti gahaanii. Ammaan kana mee bikki buluu jaalattu ati mee eessa buluu jaalattame? Alla mana baankii anachifaan buluu jaaladha. Mana baankii buluu jaalatta? Bakka mana baankii ta'uun yookaanii inni hedduu buluu jaalatu. Mana baankii hunduma moo tokkuma tokko? Hunda buluu jaalataa jechuudha. Ati kaasalaayis nama akka biyyattii Itoophiyaatti illee taatus nama seenaa guddoo qabu. Mee suuraa takkaan si garsiisame suuraa tana ilaali. Oh my god, suuraa tana sirraa fidanaa xiqqaati bira. Ati xiqqaatii mi? Hedduu akka sirraa bareedee ati xiqqaatu kana qobaltee kana fuula battee kana qobalta hunda xiqqeenya marraa gammachuu qabda wallee fuulduraafis akka birrii rabbaatu qarshii takka rabbaatu hin beektaan isaa gaafsanu. Gaafa san hin beeku. Haa jennuti mee suuraa tana gaafa kaatu waggaa fe'ameera. Waggaa 19. No. Waggaa 19 bara ijoollee amata wanaa fakkaata. Bakka ijoollee amata 8 ijoollee amata 9 hangana fakkaata. Moo warruma hedduu kanaa wati. Qaamni ta'e nama guddaa miti nama ijoollee miti. Amma namni guddaan si nama dhawee taa'ala kanaan. Okay gamii suuraa keessa gaafunoo ammallee agarree akkuma agarree kana namni hedduutti illee akkamitti amata 70 taa'anii siyaadu malanii. Anillee akkasuma maali moo ministeera biraa jirame yeroo sanatti amma abbootii keenya warra amata 70 jiru akka ati kanatti jajjabina hin qabani. Ati waan nyaattu jira moo? Waan nyaattu jira. Waan nyaattu jira? Yen. Okay, nyaata nyaattutu akkana qaamni akka dardara si fakkaatu godha jechuudha. Mee nyaata sana itti fayyadamne gaaftillee nuuf ibsime. Nyaata bulee fa'aa. Nyaata bulee kam nyaatuma bulee moo? Haa ta'u hafal. Qammanaa. Haa bulu laakiin. Okay, qammanaallee moo? Usaamee nyaata qammanaas ma nyaata? Maa nyaadhaan? Sanitu namaaf dardarummaa namarraan oofne jechuudha. Okay. Hordoftoota keenya gaafa akkuma amma dhageenyu nyaanni qammana yookaan nyaanni bulee nama tulloomsuu nama cimsaa qaamaa akkas nugichuu jira. Amma waan kana gootaa jechuudha. Okay mee waan biraa ta'u? Jimaa guguu afaan nyaadhaan. Jimaa guguudha. Jimaa si qamaata? Garuu gaafa san qamaatu mi jimaa? Gaafa birrii rabbaatu san? Gaafa san hin qamoo. Jimaa maali sanboota eegalte? Sanboota eegalte. Okay, Jimaa isa goggogaa jechuudha. Jimaa goggogaadha haa nyaattu. Okay. Dhugaatiin kee ta'u maal fa'a wani dhuyitu? Bishaan meeshaa faarraatti dhiqee. Akkam bishaan? Meeshaa dhiqeetiin bishaan san jalaa dhugamu. Waan bishaan kana kan hin dhageenye. Bishaan xooyii moo? Xooyii san dhuyita bishaan? No. Salaazimaan fuudhee wayii masee irraa miiccaran. Okay, haayilaandii ni bittaa? Egaa meeshaan bitaa haayilaandii sanuu san booda haa dhuyitu jechuudha. Nyaata biraa ta'u mee nyaata? Shuroo yookaanuu marqaa. Shuroo yookaan marqaa. Isaan kana jaallataa jechuudha. Okay, kunis umrii namaatiif hedduu bareedaadha jechuudha. Bareeda. Okay. Mee maaliin nyaata shuroo? Jimaa.
akkam Mee maaliin nyaata shuroo? Jimaa. Mee maaliin nyaata shuroo? Jimaa. namni kami shuroo jimaa nyaata jimaa Jimaa keetiin already quba qabaataa jimaa akkamitti jimaadhaa kan jiru. okay ida ita akka juusa daita jimaa gogogaa moo jida Gugugaa. ay usame hay jimaa gogogaa daayiteeti achi wada shuroo naqataa jiru haa marqaa Suuraa naqatee. akkasitti nyaata bareedaadha Akka malee bareedan. yoonii fi ma jimaan jiraanne oo maaliin Juusa. eh Juusa. shuroo juusa moo Eh. Arata kan madda irra keessumaa qiyyaasi shuroo kan juusamee akkamiin nyaatamee juusa shuroo Juusarra neetee nyaataan qaba. bakka nyaata bareedaadha jechuudha. Akka malee bareedaadha. Okay gaanis bakka ammoodamee godheetii ilaalamee Gooni bareedaadha akka malee. akka malee bareedaami Eh. godheetii ilaalan gaanis akkas taanaan garuu nyaata fedhillee qabu akkuma ammatti namti kanatti gara toomitti onneena namtichi birrii hodhan hundalaan akkuma ammaa sana gartuu kana namtichi tanaa wajjin ati hariiroo qabdaa jaanaa maali hariiroo keessamee Isillee fira jaalachuu jira daleela. Amma waa'ee isii na yaadachiisan dhiisa amma irra dabalatana. wal jaalachuu turtanii duraan Irra dabalata amma. maali haasoon feenesa jaalala duraanis kakasa Irra dabala. ati qarshii takka rigirtaa jettee isiin taa'uudhaan isiin walliistanii Wallisne. isi waa'ee isistiin kaasu qashantama girusan oomee akka fira isii taatu waan akkasitti dhageemee akkami qashantama girusan Abbaa isiiti. qashantama giru abbaasiiti Abbaa isiiti. okay kabirri shantama giru abbaasiiti jechuudha Abbaa isiiti. kan dhibbarra jiru Akaawwasiiti sun. kan dhibbarra jiru akaakosiiti jechuudha bakka ati jireenya namni ati jaallatus firra keessis maallaquma jechuudha Maallaquma isaan hin jiru. ammaan tanamee amma birri Itoophiyaa san birri takka karaa sibiilaa jijjiiramee jira amma duraan waraqaa footooteetii gubbaa jiraachuu suuraa ta'e ammaan tana ka sibiilaa unoo kanaa jira gizeenii fi kana godhan ati mee maaltu si dhagaayame Xiqqishoo aare laakiin dhiisa kana. akkam jechuun duraan gizee suuraan ta'e ammaan tana maaliif si jijjiiranii xiqqollee haa wanta akkasitti dhagaamne jechuudha. Dhagaamte akka malee naani. Siyaasa mee Tana waa hundaa fuudhis. siyaasa gira sanii foo sirraa hin dhiisaa jechuudha. Tana waa hundaa fuudhis laakiin nama hunda biraa illee galataan qaban. Uummata hawaasa biraa hunda biraa galata qabda jechuudha. Galataan qaban. Okay sirraa dhiisi tanaas. Egaa hordoftoota keenya kunoo akkuma gaafii deebii isaa wajji godhaa turre kana amma gaafii fi deebiin isaa wajji godhaa turre ammaan tana karaa xumuraa duuda achi gadi jirti. Mee dhumarratti maal jettaa mee hordoftoota keenyaan? Waan jechuu barbaadeen warri na jirtanis warri kabajaan mana keessa naa kaayatanis warri qarshiin duraa baddees mul'adeetiin jira. Anamman tana mul'adeetiin jira. Galatooma isiniin jaaladhaa jechuu barbaadeen. Okay warri duraan si ciccirees aaree tummaan laagooti ciccirees dhiifama gootee hojjetaa. Hin godhami. Godhiif. Isinii godhe beekaa. Dhiifama isinii godhee jira sanamma warri duraa niiraan qarshiin duraa baddee duraan booyaa tures mul'adeetiin jira si hojjetaa maan sana akkasitti gaa keessummaa keenyaa hojii turtiin nuti goone kana fakkaatti. Ansa antanii jiru ati dhugumaanii biyya qarshii sanirraati. Aboo lakkii. Sanii miti boo. Isuma sanii fakkaadda malee sanii miti boo. Hordoftoota keenya gaafa an isaanii miti jechaa jira. Kiyya birri Itoophiyaa miti amma isaniiti gaa kan isin finne inni immoo waan isaanii miti jira amma dhugaa dubbachuudhaaf irra guddaa namni hedduunis qarshii Itoophiyaa qiyyaasan fakkaataa yaani isa kana illee ilaaltanii miti. Aye niiraa tanas ilaalame qarshii tanas akkami isuma fakkaatu niiraa tana isan fakkaataa waan irra guddaa namni jee kunuunis gaa bifuma taphaatiin isin dhiyeessine yoo haa dhugaanuu ni fakkaate jettan komantii galatti akkuma jettu komantii galatti siifaa kaayanii anam gama kiyyaan gaafa kunoo isin wajjuma bu'aara jeetiin isa finnee kunoo wajji bu'aara jirra angama kiyyaan fudhadheetiin jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isa birattis yoo isin dabatame inni isiniif haa bitu. Warri kiyyaa qarshii sana see awoola kiyyaan sanii miti saa isuma sanii fakkaadha malee. Sanii miti mimmaati. Sanii miti boo. Dhaamsa biraa ta'uu kam yoo isaanii dabarsuu barbaadde maal dabarsuu jedhama? Waa takka subscribe like share tana qofa naa godhe. Dirqii dhaamte yaa. Lakkii ni. Mirga isaanii kagoon illee irraa kaafachuu mirga isaati. Dirqii maatti godhe. Laakiin hin kaawwatin yoo godhe hin kaawwatin. Kaawwachuu. Kaawwatin yoo godhe. Mirga isaati garuu
subscribe naa godhaa yoo ta'e waan qabu garuu dirqii fakkeessin kaatti. Naa godhaa. Akkasii fuulduraaf gaa diraamaa biraatiin hoo akkami diraamaa biraa keessa isiin ta'a. Yoo ni fi haasuun isaa nuti jettan koomantii jala barreessaa diraamaa biraatis kaanii irratti hirmaachisuun ta'a jechuudha. Yoo amala qabaate amalee qabdan. Amala jedhanii jiraadha. Okay akkasii gaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaa kee eenyu siin jaan? Kat. Santanyaa kuru. Sintaayyoo gammachuu. Oromanya jaasa. Akkasiin ta'a. Oromanya. Amaarኛው Oromonya. Ay afaan Oromootiin naara jira. Yookaan afaan Oromootiin naara jira. Oromootiin naara jira. Naballam. Maaliif jamii? Kat. Lo horii kana tiisaa fi turtee jechuudha. Eeyyeen. Amma namni guddaan sin amanu beektaa haala kanaan. Kana. Nyaata biraa toomee nyaata. Nyaata biraa. Maal sila? Bareeda. Nyaata biraa. Okay. Bakka bareeda. Mee maaliin nyaata shuuroo? Jimaa.